Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaati. Qophii addaarraatiin dhimma baala shaayii irratti xiyyeeffachuudhaan keessumattuu initiatiiviin baala shaayii maalirra akka jiru qophii qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophichaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ijoolleen keenya baala shaayii gabbisuudha. Ijoollee dura deemtuun ijoolleen toora keenya wal bukkeedha hojjattee ka'a. Dhimma baala shaayiitiin wal qabatu irratti keessumattuu maal akka hojjetamaa jiru nu dhiyeessuudhaaf akkasuma immoo daawwattoota keenyaa ibsuudhaaf sa'aatii keessan aarsaa gochuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisee isin galateeffadha. Qabeenyi guddaan biyyi kun qabdu kan dinagdee biyyaa utubuu danda'u keessaa tokko baala shaayii ture. Garuu inni kun barootaa fi xiyyeeffannaan arganne ture. Mee waa'ee kanarraa maal nu kaastu? Dhaabbanni keessanis yookaan abbaan taayitaa keessanis bunaaf shaayii jedha. Kanaan wal qabsiistanii mee? Akkuma ilaalame biyyi kun humna bal'aa qaba yookaan immoo qabeenyaan tuqamne hedduudha kan jiru gama kamiinuu jechuudha. Amma erga mootummaan jijjiiramaa dhufe waa hedduutu jijjiiramee dinagdeen biyya kanaallee sadarkaa addunyaatti ol ba'ee beekamaa jira. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e gama qonnaatii yoo ilaaltanii qamadii fudhachuu dandeenya. Qamadii biyya meeqa kadhataa baane amma biyya alaatti ekspoortii gochuu jalqabne kun miraakil waan ajaa'ibaati waggaa 2-3 gidduutti kan dhufe waan ta'eef jechuudha. Bunni akkuma kan amma sila sinii kaasaa oollee bunni battal tokkotti jijjiirama kana hunda fide. Kuduraaf muduraalee fudhattan illee mataasaa yeroo eenyu kanatti dhufe. Kanaaf waan baay'ee jijjiirame, waan baay'ee guddina agarsiisaa jira. Akkuma kana baalli shaayis yoo fudhanne haalli qilleensa biyya keenya waan hundaaf mijataadha. Baala shaayiitiifis baay'ee gaariidha. Baala shaayii yoo ilaaltan waanuma sadii duwwaa dubbataa baane. Gumaroodha, Wushwushiidha, East Afrikaadha. Isuma immoo Gaambeellaatti warra Vardantaa jedhamu Vardantaa jarri kan naannoo Gaambeellaatti oomishanii dhiyeessanu isaanuma kana. Isaan kana keessaayyuu amma kana hunda waggoota kana muraasa darbe biyya alaatti kan argaa ture gumaroo qofa malee warra kaan hin dandeenye warra Horizon duwwaadha kan dhaabbata Agriseef yookiin Horizon isaan qofatu biyya alaatti argaa ture. Warri kaan biyya alaatti arguu iyyuu hin dandeenye oomishuma sana oomishanii jechuudha. Yeroo laaltu haalli lafaa qilleensi lafaa waa hundi mijataadha. Garuu immoo wayitu sirra taa'aa jechuudha akka waan hojjenneefi. By the way yaadni yoo sii dhufe kutannoo yoo sii dhufe yaada duukaa kutannoo yoo jiraate malee risoorsii qabaattee dhiiftee miti dubbiin. Amma kutannoo geggeeffameen dhugaa dubbachuuf yoo ta'e godinaalee 3 keessatti godina Iluu Abaaboor, godina Buunoo Beddellee fi godina Jimmaa irratti hojiin hojjetamaa jiru hojii ajaa'ibaati jechuudha. Baalli shaayii hektaara hedduudhaan dhaabbataa jira. Uummanni keenya caasaan keenya iddoo sana jiru xiyyeeffatee hojii guddaa hojjetaa jira. Bakka biqiltuu baala shaayii yoo deemnee ilaallu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e duri as jirraa jechisiisa. Duri as turree jechisiisa. Jijjiirama amma dhufaa jiruun jechuudha. Jimma keessatti wanti hojjetamaa jiru raajiidha. Buunoo Beddellee keessatti wanti hojjetamaa jiru raajiidha. Godina Iluu Abaaboor keessatti wanti hojjetamaa jiru raajiidha. An dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo tokko waan tokko irraa barattaa jechuudha. Kanaaf baala shaayiitiin akkasitti babal'ifnee deemna taanaan naannoo kibbaattis jalqabamee jira. Kibba dhiyaa Itoophiyaatti kibba dhiyaa Itoophiyaatti jalqabamee jira jechuudha. Kanaaf kuni dhaabbateera taanaan baala shaayii tokko dhaabda. Yeroo tokko dhaabdee kunuunsitee oomisha keessa galee jennaan amma waggaa 50-70 isaa olitti calluma jettee waan jirutti goggodhaatuma achirraa funaannattaa jechuudha. Kun qonnaan bulaa keenyaaf
jijjiirama guddaadha dinagdeeti. Karaa biraatiin immoo biyya keenyaaf baala shaayii biyya alaatti erginee doolaara irraa argachuu keessatti bunaa gadi miti. Kanaa ol argachuu dandeenya jechuudha. Maaliif Keeniyaan ammoo waan guddaa isheen hojjetaa jirtu baala shaayii irratti. Baala shaayiin kun immoo waldaadhaan namni keenya illee gurmaa'ee akka itti hojjetamu gochuudhaaf warshaan adda addaa dhaabbatee akka inni ta'u gochuudhaaf illee hojiin guddaan hojjetamaa jira waan ta'eef deeggarsa adda addaa godhaa jira abbaan taayitaa bunaaf shaayii federaalaa keessattuu immoo biiroon qonnaa Oromiyaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'eetti dhama'anii baay'eetti cinqamanii jijjiirama guddaadha kan fidaa jiran. Baay'ee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e galata guddaa isaanii qabna. Biiroon qonnaa achi galanii achi taa'anii ji'oota hedduu tumanatti hin galin akkasitti jijjiirama fidanii hawaasa isaanii fayyadsiisuudhaaf biyya fayyadachuudhaaf kan isaan hojjetan kun milkaa'ina keenya gara fuulduraatti abdii guddaas qabna waan baay'ee shaayii irratti kanuma kaasuuf. Sariiti waan guddaadha wanti isin kaastan nutis yeroo hojii fi iddoo kanneen irra deemne wamaraajii akkasii kana argine kun waan gaariidha. Garuu yeroo tokko wanti wal simee dafee deemuu qabu yoo wal hin siminii qaawwa uumuu danda'a waan ta'eef baalli shaayii kun yoo ga'e yeroon kennu waan ta'eef warshaa waan kana itti isa soneessee ergu gama qopheessuutiin wal duukaa saffisaan akka deemu gochuutiin qophiin jiruu fi wanti karoorfamee deemaa jiru maal fakkaata sadarkaa akkamiirra jira? Dhugaadha kan itti kaaftee baala shaayii oomishuu duwwaa miti. Pirooses ta'ee immoo biyya alaatti argamuutu irra jiraata. Kana gochuu fi gara dhaabbata torbaatii wajjin olii galteen mallattaa'ee jira. Keessattuu kan dhaabbilee misoomaa naannoo Oromiyaa yeroo darbe Sharaatanitti mallattoo walii mallatteessanii jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbileen kun qophii fixaniiru. Iddoon isa adda bahee kennameeraa fi dafanii yeroo muraasa keessatti akka dhaabanu ta'ee gara tajaajilaatti kan seeru ta'uu isaati. Inni solmuun duuka deemaa jira jechuudha. Wal duuka deemaa jira. Dhugaadhaa baalli shaayii geenyaan dafee gatii baduuf dafee warshaa keessa galee akka hojjetamu gochuu keessatti barbaachisaadha. Kun saffisuutu irra jiraata. Inni kun hordofamuu barbaachisaa. Garuu immoo fudhatanii hojiitti galanii kan jiran ta'uu isaanii isa sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Hojiin guddaanis waluma duuka deemaa jira jechuudha lamman. Gama ashaaraa magariisaa tumsuutiin hojiin baala shaayii kun maal fakkaata? Egaa ashaaraa magariisaa ti wajjin ol qabatee egaa ashaaraa magariisaa yeroo tokko namni ashaaraa magariisaa kana biqiltuudhuma bosonaa dhaabuu qofa se'a. Ashaaraan magariisaa waa hundarratti bu'aa fidee jira. Sila kan sii kaase buna irratti jechuudha. Lammaffaan haala qilleensaa keenya iddootti akka deebi'u gochuudhaaf bokkeen akka jiraatu gochuudhaaf jallisiin bakkatti akka deebi'u gochuudhaaf wantoonni gogan harooleen hedduun illee haroo ammayyaa fudhachuu dandeessa. Namni meeqatti qoratee hojjetee maal jedhee riisarchitti barreessee dadhabee garuu ashaaraan magariisaa gaafa dhufu haroowwan badee kana deebisa jechuudha. Iddoo hundatti burqituun kanaan dura gogan illee iddootti deebi'ani. Kanaaf agirooikooloojii jiru mataasaa bakkatti deebisa jechuudha. Inni kan biraas baala shaayiidhaafis yoo teessee ilaaltu ashaaraa magariisaa kuni baala shaayiitiifis yoo baala shaayis qaamuma ashaaraa magariisaa kana keessa jira jechuudha. Qaamuma ashaaraa magariisaa kana keessa jira. Kanaaf ashaaraan magariisaa waa hunda ta'eetu kan amma argamaa jiru. Duraan dubbiin kun waanuma biqiltuu dhaabuu duwwaa jedhamee akka sermoonii wayii fakkaata ture. Amma garuu bu'aansaa bu'aa daraan inni fidaa jiru bu'aa salphaa akka hin taane ilaaluun barbaachisaadha. Baalli shaayis akkuma kana tumsamee kana keessa dhaabbataa jira waan ta'eef kunis baay'ee kana wajjin isa hidhatee deema waan ta'eef kanaaf egaa kana keessas waan hedduutu hojjetamaa jira. Dhumarra tarii bunaanis wal qabatee baala shaayii kanaan wanti ani isiniif hin kaasin ka dubbachuu barbaadda. Egaa ani waan asirratti jechuu barbaadu at least biyyi keenya daandii guddinaa irra buuteetti irra buuduu waatuun taane immoo bu'aa agarsiisaa jirti. Fayyadamummaan hawaasa keenyaa uummata keenyaa milkaa'aa mirkanaa'aa jira. Kan ammoo qofa miti kan dubbatu
addunyaatu warri kanaan dura nu dhiyeessaa turanii dubbiin kun sirrii ta'uusaa jaalatanus tun jaalatanis fudhataa jiru jechuudha. Amma wanti nurraa barbaadamu hirmaannaa misooma keessatti amma godhamaa jiru kana hawaasni keenya baay'ee cimeetti deemuutu irra jiraata. Keessumattuu baala shaayii irratti immoo akkuma amma jedhamaa jiru bu'aan inni qabu bu'aa salphaa miti. Bu'aan inni qabu bu'aa guddaadha. Uummanni keenya outgroorsiidhaan baala shaayii kana bal'inaan oomishee lafa isaa kana baala shaayii irratti dhaabee outgroorsiidhaan warra warshaatii wajjin walii galee achitti isa kana itti adeeme gaarii natti fakkaata. Kanarrattis waldaadhaan yoo ijaaraman waldaadhaan yoo dhaabbatan baala shaayii irratti yoo ilaaltan biyyoota adda addaa biyya keenyaa keessatti waldaadhaan kan hojjetu. Kanaaf uummanni keenya waldaadhaan illee galmaa'ee even warshaa dhaabbachuutti illee deemuutu irra jiraata. Baala shaayii oomishuu duwwaatu hin taane. Kanaaf kanarratti kutannee waan hojjetamuu qabu kana ashaaraa magariisaa amma jalqabamee jiru kana mirkaneessuudhaan milkeessuudhaan hojiiwwan keenya karoora keenya qabannee galmaan ga'uutu nurra jiraataa kan jedhu sanas ni kaasuu fi ulfaadha. Hayyee obbo Shaafii Umar hoogganaa itti aanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii federaalaa Itoophiyaa yaada bal'aa nuu kennitaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisee isin galateeffadha. Galatoomaa isinis dhuftanii yaada nurraa fudhachuudhaaf. Daawwattoota keenya qophiin addaa keenyaarraa kan hanga ammaa daawwataa turtan kana fakkaata qophiilee TV afaan Oromoo hafan wajjin turtii gaarii.